Waajjirri daldalaa magaalaa Adaamaa raawwii hojii isaa ji'oota 5 gamaggame. Gabaasa dhiyaateen ji'oota 5 darban tajaajila galmee heeyyama haaraa baasuu fi haaromsuurraa qarshii miliyoona 4.3 sassaabamuun akka danda'ame ibsameera. Kenna tajaajilaa ilaalchisee tajaajilli galmeessaa fi hayyama daldalaan wal qabatu hundi karaa onlaayinii qofaan akka kennamu taasifameera. Baay'ina wiirtuu gabaa sanbataa gara 25tti ol guddisuun qaala'insi gabaa akka tasgabbaa'u taasifamaa tures jedhameera. Daldala seeraan alaa daandii gubbaa fi mana keessaa qulqulleessuuf hojii hojjetameen daldaltoota 4,930 irratti tarkaanfiin fudhatamus eerame. Gabaasa dhiyaate irrattis hirmaattonni yaadota garaa garaa kaasuun irratti mari'atameera. Haaromsa eeyyamaatiin wal qabatee duubatti akka hafe wanti namatti mul'isu jira waan ta'eef kanaaf hojiin kun karaa hojii to'annootiin hojiin bal'aan hojjetamee jira. Haa ta'uti garuu raawwii keessatti ammas daldalaan yeroodhaan dhufeetoo haareffachuu irratti harkifannaan hin jira jechuudha. Haaromsa irratti harkifannaan mul'ata. Yeroo kanatti silaa parsantiin keenya ol siquu qaba ture. Amma naannoo parsantii 58 kanarra jiraachuun keenya ammallee guyyoota nu hafan kana keessatti torbeewwan nu hafan keessatti hojii guddaa kan nu gaafatu akka ta'e wanti namatti mul'isu jira jechuudha. Daldalaan akka adabbiitti ceeneef hojiiwwan hojjetamuu qabu. Ji'a kana keessa akka waajjira daldalaatti hojiiwwan baay'ee xiyyeeffannoo barbaadu jedhamee kanaan dura irratti hojjechaa turre ammas xiyyeeffannoon hojjetamaa jirudha. Kanaaf ol qabatee akka kutaa magaalaa keenyaatti bobbii addaa guyyaa kaleessaarraa kaasnee kenninee jirra jechuudha. Kanaan duras tarkaanfii adda addaa siisteema akkaataa itti bobbii keenya jijjiiruudhaan bu'aan argamsiisee turre jirra. Itti gaafatamaan waajjira daldalaa magaalaa Adaamaa obbo Xiiloo Dugdaa kallattii hojii kennaniin daldaltoota heeyyama daldalaa malee socho'aa jiranii fi boba'aa dhoksaan gurguran irratti tarkaanfii fudhatamu cimeetti fufuu qaba jedhaniiru. Dhaabbileen daldalaa waraqaa qulqullinaa harkaa qabaatanii heeyyama osoo hin haaressin jiran daldaluu hin danda'an. Hin saamsamaa jechuudha. Kan daldala heeyyama osoo hin haaressin daldalus kan immoo heeyyama osoo hin baafatin daldalus qaxanaadhaan adda ba'aa jechuudha. So hojiin kun amma kritikaalii lafarratti mul'achuu qabaa jechuudha. Amma nu hamma dubbannu ga'uu qabna waan ta'eef. Dubbii miti kan nurraa barbaadamu. Raawwachuudha. Batagbar maasaayyeetnu. Kanaaf tokko kanarratti kana qabachuu dandeenya. Lammaffaa irratti warreen heeyyama isaanii hin haaressin ragaan isaanii qabatamaan adda ba'uu qabaa jechuudha. Inni ijoon fi inni jalqabaa amma kana booda qabannee kaanu immoo dhimma boba'aa mandara keessatti gurguramu bifa addaatiin qabannaa jechuudha bobbii keenya keessatti. Boba'aan seeraan alaa mandara keessatti gurguramu jiraachuu hin qabu. Kana kan istaandii qabachuu qabna. Gabaa sanbataa wal qabatees dhiyeessiiwwan garaa garaa itti fufiinsaan hawaasaaf dhiyaachaa jiraachuu hordofamuu qabaas jedhan. Tasgabbii gabaa irratti kan gabaa sanbataa amma 28 waliigala bara kana achiif ga'uu qabna jennee waliigalaan hanga ammaatitti bira geenya keessaa 25 moo 26 lakkoofna. Garuu immoo tokko sustainability bakka inni jiru itti fufiinsa qabaayi bakki itti gaaffii mul'atoo jiraate ilaaltanii sirreessuudha. Lammaffaa irratti gatiin baay'inni fi qulqullinni immoo attentionii addaa barbaada. Kan yeroo hundaa irra deddeebinee walii kaasnu especially dhimmi gatii tarkaanfii fudhachaa irra dhaabbata waan jinaar keessatti odeeffannoo hawaasarraa nu dhaqqabeen 91 odeeffannoo nufaa jira. Garuu dubbicha warri gabaa kutaa magaalaarra jirrus warri sadarkaa waldeeggarrus kanarratti xiyyeeffannoo addaa akka barbaadu ilaaluun murteessaa ta'a. Dhimmoota daldalaan wal qabatan kanneen biroo irrattis aanaalee fi kutaaleen magaalaa qindoominaan akka hojjechuu qaban dhaamaniiru.